السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جايز صرتوا نجاكي سني نجاكوتي سنين جدا رمو مكرونة بشاميل هجو شوفي مي كريمة ساكاتا ادي هجنو نفانا تراي سنين جدا كل الزيتا زيتا تقولين ترى كل مو دقيقة هذه ترى يمكن مو بكيتي مانكا شوربة لما في ولا كايتي تقولين نفانا ترى هجن hojjat kaawutti jechuudha guys. Tokko hamma suqannu haganni kalariinsa xiqqoo jijjiiramutti jechuudha. Isinitti mul'ata? Kunoo guys. Agartanii achiin booda maal itti goonaa? Aannan itti goonaa jechuudha guys. Aannan argaa jirtu aannan haga barbaadan fakkeenyaaf haga makaroonii ibsana yoo baay'ee hojjechuu barbaadan hin baay'istanii yommuu xiqqoo hojjechuu barbaadan hin xiqqeessitanii kanaan booda inni ofiiniyyuu akka kireemaa nuuf ta'a jechuudha. Xiqqoo ni eegna haganni akka kireemaatti ta'utti nafaana jiraa isiniin jedha. Galatooma akkasumas milee soofii. Okay guys, argitanii amma waan inni ta'e amma filfil aswati yookiin filfilii gurraacha sanii fi soogiddaatti naqee jira. Kun kireema ta'ee jira jechuudha. Agartanii kireema sinii ta'ee jira jechuudha. Kun akkasitti makaroona bilbashamee hojjetachuu dandeessanii jechuudha. Kireemiin biraallee jira guys. Kireemii kan bitamu yoo barbaadanis ni jira jechuudha. Sanillee fayyadamuu ni dandeessanii manatti hojjetachuu yoo barbaadan immoo kanumaan hojjetatanii jechuudha. Okay guys, amma kuno kireemallee baaseen jira. Kuni makarooniidha. Kuni siinii ittiin furumii galchannuudha. Kun immoo soosii kan ittiin walakkaa keessa naqne yookiin gidduu naqne hojjannuudha jechuudha. Jalqabarra maal goonaa? Kireema itti naqnaa jechuudha. Agartanii siiniyaatti kireema naqadheen jira jechuudha guys. Kun kireematti naqadhee achiin booda maaliin godhaa? Irraan makaroonii itti naqaa jechuudha. Irraan immoo makarooniin itti godhadhaa jechuudha guys. Kun agartanii erga kireemii itti naqee ka'ee makaroonii naqee makaroonii irraan immoo maal naqa? Soosii gidduu isaatti naqaa jechuudha. Soosii kun kana jechuudhaan asitti naqaa. Saniin booda okay, amma immoo kun makaroonii irraan immoo soosii godheen jira. Soosii kana irraan immoo maalan godha? Amma immoo ammallee deebee makaroonii irraan godhadhaa jechuudha guys. Makaroonii irraan godhaanii nafaana tura. Kuni maali yoo jettan soosiidha. Soosii isaas akkuma lama mafruumaa yookiin immoo foon daakamaa fi shunkurtii timaatimii fi akkasuma. Okay guys, amma kireemallee galchee jira. Waa hundumaa xumuree jira. Gara eessaa galcha? Gara furumii yookiin immoo akka inni bilchaatu furumii keessa galchine sa'aatii daqiiqaa 20-30 keessa tursiisa jechuudha. Na waliin turaa jechuudha guys. Walumaan hanga dhumaatti. Guys, agartan amma furumii keessa jira jechuudha. Yeroo bahe walumaan ilaalla. Wow guys, kuno amma makaroonii bilbashamee oliin hojjetaa turre amma xumuree jira jechuudha. Maashaallah jedhaatii waan hordoftaniif galatooma. Subscribe na gochaa, like, comment godhaa guys. Galatooma.